ملاتولين تسرت ملت تانان أتي ور جنتاتي إن شاء الله ملاتولي تنا إرجما خينا نوهمي نمني إرجما خينا جالتو لاكي في فولو قدي فيديو تنا نملا موقف بشير هاقودو الدال على الخير كفاعله ملاتولي تنا هندي إسي حديث خيساي توقفا يو أتي صلاة الصبي في عصر صلاة جنة سينتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكنجي من صلى البردين دخل الجنة لما فا يو صلاة واجبة صلاة رمضان sommantee halaal gootee haram gootee dhiiftee waan biraa yoo ittiin ida'in jannata seentaa akkuma hadiisni kun nu ibsatti gurbaan tokko rasuula keenya gaafatee je'een yooni salaatee soommanee halaal godhee haram godhee yooni waan takkattiin ida'in jannatanii seenaa hijeen hoggaa kana jeen rasuuli rabbii eeni seentaa sadaffaa yoo ati karaa beekumsaa barbaadu hordoftee rabbiin karaa jannata si geessu siif laafisa ergamaa keenyaa akkana jee man salaka طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أفرفا yoo ati maqaalee rabbii qomatee keessatti jabeessite hafaztee jannata seentaa akkuma hadiisni kun nu ibsetti yaa rabbii warra jannata seenurraa tokko nu godhi aamiin obboleeyyan keetiif